دم فلسطيني. سينان دايما بيا فلسطين تن مرتي قوتو راري خلولا چلنكو درا لولا دري دوارتي أدلي في أفرنكالو يرو للن دوي مجان دائما تكان بيا فلسطين والفكاتو تكا برو الراتين كبني خنسين برانجي يتا على عهدي على ديني على أرض تلاقيني. سينام فوتوتون إفدوبا قبدو اني بيتني مجان تانكي وراناتي دقا دربا جروخون مكانيسا فارس أودي جاما. أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني. لمي فلسطين تانكي ورانا تا إني دقا إتي دربا جروتون تانكي ورانا إسرائيلي. فوتون أكتوبر ديدمي سجل برخوم لما خيسا وقا ديدمي سدي درة gaazexeessaan Associated Press Looreet Liibor Kaafamtee turteedha. Paaris yeroo sanitti daa'ima umurii waggaa 14 turte. Paaris yeroo hunda waraana Israa'el guddaa kana dura dhaabbattee dhagaa itti darbuu fi mana barumsaarraa hafuu turte. Inni mana barumsaarraa yeroo garii hafuu barsiisonni maatii isaatti himan. Maatiin isaatis akka inni gad hin baaneef hidhanii manatti hulaa itti cufuu turan. Garuu inni yeroo hunda dhokateetii maskootaan bahee warra isaarra gurguddaa wajjin waraana Israa'elitti dhagaa darbaa ture. Faaris maatiin tiyya yoona agartee nan dhiiftu jee waan sodaatuuf kaameeraa akka isa argu hin fedhu. Yeroo hunda kaameeraa irraa maqeetii waraana gabroonfataa biyya isaa keessa jirutti dhagaa darba. Haati isaa hayyee yoo lolaa kanarraa hafuu didde namni sirra gurguddaatu taankii irraa fagaateeti lolaa jira atis irraa fagaadhuu loli jennaaniin waraana gabroonfataa hin sodaadhu jee haadhatti Faaris hime. Haaluma kanaan osoo taankii waraana Israa'el dura dhaabbatee dhagaa itti darbuu November 8tti waraanni Israa'el morma keessa xiitiin isa dhahe. Waan inni taankii waraana Israa'elitti dhiyoo jiruuf saa'ibban isaa nutis yoo achi dhiyaanne waraanni Israa'el nudhaa je'achuudhaan kan sodaatanii isaa xiitiin dhame ciisuu itti achi deemanii lafaa kaasuu sodaatan. Haala kana keessatti Faaris bakkuma dhahamee ciisutti dhiinni hedduun irraa yaa'ee achumatti lubbuun du'aan dabruu dandeesse. Yeroon tun yeroo ummanni Faalistiin gabroonfataa ofirraa kuffisuuf fincila mormii gaggeessaa turan keessa turte. Maqaan fincila kanaa sakandii intifaadaa yookaan Alaaskaa intifaadaa jedhamuun beekama. Faaris lola gabroonfataa biyya isaarraa kaasuuf eegale karaa irratti duraa bu'ummaan hirmaatu ture. Osuma haala kanaan itti fufaa jiruutis kan lubbuun isaa dabarte. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني. Egaa dhaggeeffattoota Dirree Today torban seenaa fakkaattuu biraa qabanne kan wal agarruutaa irraaf xumuree nageetti. أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني.